Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warreen hundi keessanuu arraan tana dorgommiilee Afrika shaampiyoonii dargaggoota iddoo adda addaarraa biyya adda addaarraa bakka bu'anii dhufan dirree dorgommii tanatti kunoo walitti qabamanii jiranii jechuudha. Dorgommiin tun Afrika shaampiyooniidha. Kana boodaan shamarranis itti fufaa jechuudha. Gareen shamarranis qophoitee jirti. Gareen ammaan tana jirti tun garee dargaggoota Afrika shaampiyoonii biyya adda addaarraa bakka bu'anii Afrika shaampiyoonii dorgommii kilabii Boonsaa TV qopheesse irratti kan isaan hundaa'anii jechuudha. Saniifuu numa jala deemi bari laa jara kan hundamee bari bakka isaa irraa dhufan anuma jala deemi bari siin daawwan. Dorgomaan kun dorgomaan amma laaltanii galtan kun Ruwanda. Dorgomaa Ruwanda biyya Ruwanda bakka bu'ee dhufee jechuudha. Dorgomaan kun Tunisia Afrikaa keessa gaasillee warri beeytanii beeyta warri likitti waa barachaa jiru. Tunisia bakka bu'ee dorgomaan kun dhufe waan taate. Ammas dorgomaan amma laaltanii gartan mura laafu jechuudha. Akkana silkii akka tajaajilu ilaalu kana dorgomaa Tunisiyaati. Dorgomaa Tanzaaniyaati. Dhiifama ergitta. Tanzaaniyaa. Dorgomaa Tanzaaniyaati. Dorgomaan amma laaltanii gartan kun Uganda. Dorgomaa Ugandaati. Kun Ugandaadha. Kun Ruwanda. Waliin fakkaatu isaan hundinuu adda bakka waliin dhufanii jechuudha. Dorgomaan kun naannoo Itoophiyaa bakka bu'ee dhufe waan taateef imalaa kun kaqabattoo magariisa orongaatee xaaman lama fudhatu qaba kun gama ispoortii maarshaal aartiitiinis orongaatee qaba gama fiigichaatiinis Itoophiyaa bakka bu'eetti uummanni Itoophiyaa itti amanee as fidatee jechuudha. Dorgomaan kun Jibuutii. Dorgomaan kun Jibuutii bakka bu'eetti Somaaliyaa jechuudha dhufee jechuudha. Dorgomaan kun immoo Keeniyaa bakka bu'ee dhufee jechuudha. Dorgomaan keenya kun amma laaltanii gartan kun akka nalaalo kun taa'uleessa. Dorgomaan kun immoo Eertiraa bakka bu'ee dhufe daawwadhu akka numan laal. Dorgomaan kun immoo Suudaan bakka bu'ee dhufe jechuudha. Dorgomaan keenya kun fuulduraan kun akka inni agartanis kanaaf. Dorgomaan kun immoo Burundii fuuldurraa qaqqabii haasii arguu manni keenya. Dorgomaan kun immoo Burundiidha. Burundii bakka bu'ee dhufe. Dorgomaan keenya kun dorgomaa Suudaan Kibbaa bakka bu'ee dhufe lakkuna laa mataa luucoo kun Suudaan Kibbaa bakka bu'eeti irraa as buufattee jechuudha. Saniifuu hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri hundi keessanuu dorgommii teenya eegaluudhaaf qophoofnee jira. Gama dorgommii teenya nu wajjin dabrisiisaa. Ayyeegaa dorgommii teenya eegaluudhaaf dirree kana hogguu 15 shirjachuudhaaf dorgomtoonni keenya qophaa'anii jiran jechuudha. Akka lama sadii. Akkana dorgomtoonni keenya marsaa lammaffaa horiidhaaf Afrika shaampiyoonii irra waan jiraniif kunoo akkanumatti laalii daawwadhuun sinjaa Afrika shaampiyoonii irra waan jiraniif dorgommii Itoophiyaa bakka adda addaa naannoo adda addaa bakka bu'uudhaan Asitti argamanii jiran. Marsaan amma deeman tun marsaa sadaffaati. Marsaan amma deemaa jiran tun marsaa sadaffaati. Akkanumatti laalii daawwadhuun sinjaa ha sadarkaa tokkoffarra jiru atuunuma beeyta. Ha sadarkaa tokkoffarra jiru eenyu Itoophiyaadha. Akkana kan sadarkaa tokkoffarra jiru Itoophiyaadha. Amma marsaan horiyaa jiran tun marsaa afuraffaati. Marsaan amma fiigaa jiran tun marsaa afuraffaati. Ammallee marsaa afuraffaati kunoo Itoophiyaatu fuuldura jira. Eewwaa Itoophiyaan marsaa shanaffaatiillee sadarkaa tokkoffarra jira. Marsaan tun marsaa shanaffaati waan taateef marsaa shanaffaa Itoophiyaan ammallee sadarkaa tokkoffarra jira marsaa shanaffaa. Marsaan amma horiyaa jiran tun marsaa shanaffaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Marsaan amma deeman tun marsaa ja'affaati. Marsaan amma deeman tun marsaa ja'affaati. Eewwaa Itoophiyaan dhaqqabee bira kuteetu jiraahu. Marsaan amma deeman tun marsaa ja'affaati. Gariin keessa marsaa shanaffaa fiigaa jira. Garuu Itoophiyaan marsaa torbaffaa eegalee jira Itoophiyaan marsaa torbaffaa eegaleetu jira. Itoophiyaan sadarkaa tokkoffarra waan jiruuf uummanni ishiitillee hanga ammatti baga gammaddan isinit jenna. Garuu gama boodarraa hin beekne waan taateef haaluma kanaan Itoophiyaa yoo kan itti fufu taate marsaa tokko. Itoophiyaan ammallee marsaa saddeettaffaatiillee sadarkuma tokkoffarra jira kunoo kanuma kana fiigu kana. Eewwaa marsaa saddeettaffarra marsaan isaan fiigan marsaa 15 waan taateef akkanumatti nu wajjin daawwadhuun sinjaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Arraan tana dorgommii atileetota qabannee isinii dhiyaannee jira. Itoophiyaan ammallee marsaa sagalaffaa kutee jira kunoo kophaa isaa coo kana waan taateef kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu dorgomtoota kana akkanatti ilaalte akka Afrika shaampiyoonii dorgomaa waan jiraniif arraan tana Itoophiyaan kunoo ammallee marsaa kurnaffaatiillee sadarkaa tokkoffarra jira waan taateef hundi keessanuu akkanumatti ilaalii daawwadhuun sin jedha. Marsaa kurnaffaati. Gariin immoo keessa marsaa sagalaffaa fiigaa jira. Garuu Itoophiyaan ammallee sadarkaa tokkoffarra jira marsaa 11ffaadha. Kunoo Itoophiyaan kaqabattoo magariisa mudirratti hidhatee fiigu kana ammaan tana marsaan isaan fiigaa jiran kun marsaa meeqa? 11ffaadha. Marsaa 11ffaatiillee Itoophiyaan sadarkuma tokkoffarra jira. Hunalaan nama garii fa'a dhaqqabee bira kutee amma marsaa 12ffarra jira Itoophiyaa wandaatam jennaani. Itoophiyaa marsaa 12ffarra. Eewwaa Itoophiyaan marsaa 13ffaa eegalee jira kunala. Marsaa 13ffaa garii marsaa 12ffarra jiranii jechuu. Dorgomtoonni keenya kanarraan tana asirratti argaman kun iddoolee adda addaa bakka bu'uudhaan naannolee adda addaa
akan biyyoota Afrikaa keessa jiran bakka bu'uudhaan asitti argamanii jira. Ammallee Itoophiyaan marsaa 14ffaadha. Marsaa 14ffaa sadarkaa tokkoffaarra jira fiigaa jira jechuudha. Wanti Itoophiyaa uummanni Itoophiyaati illee bakka gammannee isin jenna takka bichaatu hafe. Kana takka bichaatu hafe takka itti dalagaa nama sadarkaa tokkoffaa boogaa ilaalagaa awaan injifatamuu natti hin fakkaatu. Deem takkaasi hafe Itoophiyaan marsaa 15ffaa. Marsaa 15ffaati illee kunoo ittoon tarraa xumuraati Itoophiyaadhaaf akkanumatti namni isa dura dabruuf jiraachuu baannaan marsaa 15ffaa tokkoffaarra deem akkana Itoophiyaan kun laa marsaa 15ffaa sadarkaa tokko Itoophiyaa wandaatam kunoo sadarkaa tokkoffaa kan bee Itoophiyaa kunoo kunis lammaffaa. Ayyee hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya kan sadarkaa tokkoffaa bee kunolaa gurbaa malaaltanii gartan kana Itoophiyaan sadarkaa tokkoffaa argattee jirti baga gammaddee baga uummanni Itoophiyaa illee walumaan gammade jenna. Ammas kan sadarkaa lammaffaa argate Ruwaandaadha. Ruwaandaan dorgommii atileetii kanarratti argamuudhaan lammaffaa Ruwaandaan argatee jira jechuudha. Sadaffaa kan argate immoo kunolaa dargaggeessa malaaltanii gartan kana sadaffaa argatee jira jechuudha. Afuraffaa kan bee immoo kan sadarkaa afuraffaa bee naannoo Jibuuti bakka bu'uudhaan Somaaliirraa kan dhufe sadarkaa afuraffaa argatee jira jechuudha. Kunoo dargaggeessa malaaltanii gartan kun sadarkaa shanaffarra jira. Bakka bu'ee dhufe biyya Suudaanirraa dhufe waan taateef shanaffaa argatee jira jechuudha. Dargaggeessi amma laaltanii gartan kun immoo Keeniyaarraa dhufe waan taateef Keeniyaa bakka bu'ee dhufe sadarkaa jaaffaa argatee jira jechuudha. Keeniyaan bakka gammaddee isin jenna gaatillee numaa rakkoon qabu sadarkaan amma laaltanii dargaggeessi amma laaltanii gartan kun immoo Tanzaaniyaa bakka bu'eeti atileetii fiigicha dorgommii Afrika shaampiyoon irratti argame waan taateef torbaffaa argatee jira jechuudha. Dargaggeessi amma laaltanii gartan kun immoo fiigicha atileetii Afrikaa irratti argame Suudaan kibbaa bakka bu'uudhaan sadarkaa 8ffaarratti argameeti jira jechuudha. 8ffaa argatee jira kun laal. Inni laaltanii amma gartan kun laal. Dargaggeessi amma laaltanii gartan kun immoo Tunuuziyaa bakka bu'uudhaan dorgomee sadarkaa 9ffaa biyya Tunuuziyaa 9ffaan argattee jirti baga gammaddee jennaan gaahumaa rakkoon qabu. Asirra geenye 9ffalleen wooma baatii jala dargaggoota dila kanaa dura jira waan taateef 9ffaa baga argattee jennaan jechuudha. Dargaggeessi amma laaltanii gartan kun immoo Eertiraa bakka bu'uudhaan sadarkaa 10ffaarratti argameeti jira fiigicha atileetii Afrika shaampiyoonii argate sadarkaa 10ffaarratti argameeti jira jechuudha. Dargaggeessi amma laaltanii gartan kun immoo Burundii bakka bu'uudhaan sadarkaa 11ffaa argatee jira jechuudha. Dargaggeessi amma laaltanii gartan hayyeegaa hordoftootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV hordoftoota nuti keessanuu sadarkaalee uummattoota atileetota fiigicha kanatti argaman haala amma laaltanii gartan kana kun sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa 3ffaa 4ffaa 5ffaa 6ffaa 7ffaa 8ffaa 9ffaa 10ffaa 11ffaa irratti addaan isinii baafnee jira. Hamma dorgommii sagantaa biraatiin walitti deebinutti Afrika shaampiyoonii baay nagatti nuuf jiraadhaa isinin jenna galatoomaa.